Lugu sana mama be. Ati anyaan nu jettu bulgu anyaan nu jedhi bilaafiya. La ilaha. Karata kan gadhame namichi. Miya wallah. Maal nyaataar? Miya wallah. Walitti nagarsiisa. Ashii yaadatu. Miskiina jaartii hin jiru wallahi. Tana gororri na keessaa jigee qoffii lamaan. Tana gororri qoffii lamaan na dhaabachuu dida fuullee hojii keetti yaadatu. Sitti mul'ataa jira. Ay daaboo gootee nyaataa jirta? Daaboo harkaan jira. Wallahi qubsiin ooyitu dalaan. Qubsii qabbanaa. Dubash meetire buna aannanii illee fidi ka daabboo kana hojii buna aannaniitu deema buna aannanii fidi. Meeti bunni aannanii jiru. Aannan gabbisaan jaaladhu. Nan qullaa isa nama gabbisa malee intini hojii miti bara qullaa ganama ganama osoo daffistee dhuyde qullaa isaa si gabbisa sirri suurtisa. Ani wanti hin dhugan akka wannaanaa fa'aa. Shaayiin dura yeroo baay'ee baay'iftee shaayii sirri dhugi shaayii diimtu tana. Shaayiin dhiiraaf gaarii miti malee dhalaa maan godhu bara. Kanaafuu siin jee mire dhiirri shaayii baay'isee dhuguun qabu. Maalirra na fida? Laa. Hima kaa. Mi'ati viidiyoon as ba'e. Tan akka saartanii barate duuba deemaa jirtanii. Tan akka saartanii bari hima kaa boo. Xiqqummaa gojii guddaatu ምንድን ነው? Maal haa saarta isaa? Oromoo fi Amaariif haa saarta fuuldura biyya. Kija afaan nama akka daangaa isaanii kina afaan keessan takka akka daangaa afaan keessanii haasoo hin eegne. Duuba ati maal gootaa Amaariif na haasofte miskiin osoo koddaan fittee koddaan fittee gurratti na hixe Amaariif eessa sii beeka. Bishaan akka bishaan. Shaayii dhugde dhiirti takka shaayii yoo dhugde maaltu irra dhufa? Dhiisii duuba dhukaasirratti ni himu. Ayyee akkanuma akka jibdaa baran beektu wallaa. Haya maaltu irra dhufa dhiirri takka shaayii yoo dhugde naa himi ga'a. Hin dubbadhu. Duuba itoo dubbachuu akkamina dubbisuu deemta fuuldura biyya. Nin beekamaa naan jetta. Nin beekareen. Hin beektu wallaahi. Min wallaahi. Wallaahi nin beeka. Anatti maali? Moggaanaadha moggaanaa tokko. No. No. Awween dhiiraa maaltu hin beeka? Shaayiin ba. Badii isiin qabu tokko jiru shaayiin turuudha malee. Dhugi gaboota. Oggisa gaafa waafaa dhugi. Jettee du'ii naa jechuun deemtaa. Jaaketaan qabdu? Yaa waa jaaketarra. Hin qabbaatu? Laa dhaqoru kalee deenganta qorra malee dhaqoru hin jiru. Arrooyi duumessaa jira. Na bira roobaa ishee edda roobaa bulee na bira. Wayyus lakkarra finaan jaanii yaa bu'a. Yaa rabbi fi. Bakkuma teetti kana rafta viidiyoo bani gaati ofirraa akka waan intini kawanaa miidiyaa fayyadamee. Yaa Suleeman keenya garaa keenya naaf yaa Suleeman keenya. Osoo si bira jiraadhe wallaa ol qabee siifi duubichaa miti akkatti mataa wasii qabee silaa si afaanitti harkaan afaan si qabanii si obaasaayyuu osoo si bira jiraadhe. Qal'ammaan kun humnuma hin jirre. Anillee sirraa dhugu wallaa. Wallaa humnuma hin jirre qal'ammaan kun mataa wasii qabee. Biyyaan taara tanaa nama guddaadha ijoolleen taara. Ani ijoolleedhaas laaltee areedanarra nagartu ija lama qabda bara ija lamaa arguu jirtaan areedanarra. Mukurti nama akka keetii kanaaf waan godha. Gaafii beektaa
Harajattiin isin argee osuma isin dubbisa irraa laachifatan beektan nama sadiin deemtan. Dhuga maar. Yoom? Wallahi kuullee riyaatis argee jiraan. Yoom nu Garuu garte? nan garre. Argeetiin jiraan. Yoom na garte? Garuma baranaa kana ji'a muraasa dura si argee. Bara meeqa dura? Bara meeqa dura ammaa inni? Ay. Na dhukkuba abbuleessa gidduu aanaa godhe. Rabbi sirraa fuudhu wallahi. Aamin. Maal irraa Maal jiru kun? eessaan dhukku? Maal jiru? Maal jiru kun? Mataan na dhukku. Shaayii dhugi kana. Shaahin dhukku baranaan fuudhuu deema. Kasih fuudhu dhufee tuffattee ariite. Kasih fuudhu dhufee miskiina ruusa sabaati wajjin nyaachifte. Qamaan na jalaa badee kutee bar. Dhufee bar guyyaa ogguutti baate dhufee ture bar. Laa yaa guyyaa laa edda ogguutti baate dhufee ture bar. Na jalaa badee xiyyaan na jalaa badee. Na jalaa badee ganama subii qote shaayin ni galchaa bulee qaama shaayin irraa dhiqinaan jiranii. Shaayii naanaa qabdu inni guutidde. Shaayin aanaa qabduun dhiqinaan jiranii shaayin aanaa qabduun dhiqee. Miskiina lukkisuu edda miskiina. Qaama sukkaraatiin makka gale. Jismi mana dhiite bakka san dhiite. Qaamaan dhiqatu jedhanii mataa kanarraa ka'ee haga miidhattee shaayin dhiqate. Shaayii yaa'uun isin dhiiftee bakka deemte miskiina. Ama kuulee rabbi sin dhiisu wallahi. Yoo rabbi sin dhiise ama kuulee. Saruu toobadii kaatee kutee Ati bar duraan dogongorte jar. maali? Inni dogongorte wallahi. Sheek Kamaal hojii viidiyoo sanuu waraabuu dogongorte beekta. Waan Oromoo sobeetu Sheek Kamaal hojii viidiyoo maa waraabte. Maali? Ati akkanaa kana shabaaba akkanaa kana wajjin waraabdu viidiyoo. Otto waliin waraabna gaafa dhufte. Hin dhuftu Riyaad? Inni dhufa wallahi. Riyaad inni dhufa. Gaafa dhufte natti wali wallaa. Inni dhufta moo dhufee hojii waraabna ree? Inni dhufta moo hin dhufu? Ani garuu hin dhufu yoo dhufte malee. Miidiyaa kana qubta akka dhaabnaa qofa wallaa. Ni yisiifna Oromoo hojjetan waan takkisiif. Quba takkaa miti kotteen dhaabna kottee gartee kottee kana gartee jirtaan. Kotteedhuma kanaan dhaabna kotteedhuma kana. Dhugaa rabbiin dhufta yoom dhufta? Kun riyaadii yani jidduu lamaan deema riyaadiinis yoo barbaade. Baay'ee takka booda kottume guyya lamaaf illee taata. Suufa kaayyattee finfiiloo kaadheessa moggaa dhaabbadda. Haa biyyatti iyyitu. Suufa karabatiif suufa illee ka bishaan lagaa fakkaatu kana qaba wallahi. Bishaan lagaa fakkaatu kana. Ati margaa dhoofte ka biyya dhoofte hodhatte san himtoo feete. Wallahi asii qaban. Kun riyaad tana namni yeroo naasee malee riyaadiin akka magaalaa biyya kiyyaa yoo keessa beekan. Adda isa. Wata aruusa godhanna. Aruusa kijibaa godhannee torbaan tokko irraa iyyina. Beelloo qabdaare? Rabbi wattu. Wallahi billah. Wallahi. Inumaa miidiyaa matanaa inumaa yuu miidiyaa matanaa inumaa sochoona mee ummatuma ajandaa dhabe kanaa yuu ajandaa nuwaa godhatan yoo dhugaalee nu godhi jenna achi keessaan Anin tun bar wallahi anin tun dhiiraa bar daqiiqa soddom qofa naaf qaban guyyaa dheen gadda dhufesanta wallahi daqiiqa soddom qofa hojii teenya. Daqiiqa soddomitti akka torbaan tokko hojjisiisa Oromoo. Ima dalaydee bar wallahi ima dalaydee bar ofii barri itti dhiirri tokko jaaltachuun dhugaa horiin dalaydee bar kuulle ofii seenaa dalaydee bar.
confidence qabda dhugaa rabbi. Silaa YouTube faate jeeti yaade. Duuba ani dheeraadha akka Kamaal Saan illee gabaabaa miti baran koo dheeraadhaan. Kamaal barra wallahi dara gabaabaa. Amma Kamaal koo ani suuraa kiyya haadha haara wallahi ka'e poostii godhera TikTok yallaa dhagaan ga'u na laati. Akka Kamaal Saan gabaabaa na ta'e taane tarii mumkin afoo laphee kana yookaan bobaa jala na geettan dheeraadhaan. Andalaaneertu baadiyyeroo. Dheertuu ta'uu kennin beeka giraadha soo dhufe akkatti of jala isii qabee waayee lafa suuraa hojii ogeessa kaameraa gartee ogeessa kaameraa illee kasirritti nu kaasu gartee kasirri nooraa fidannee akkuma aruusa ajaa'ibaa kanatti godhanna ka. Kalaas warabni jira koon qabu abshir. Fardalleen ofiti qotu farda qorii qotu lubbu. Dhufee jira kalaas. Sanuu adii kama guddicha riyaadsa si keessa. Beekta adii kaasa maqaa isaa beekta maqaan dhooftu. Ayyataa ta'e. Mooti adii kama dikkittii tama makaraja soddomaa san dhayitta malee kaan takkaa dhayittee hin beektu. Awwallaa adii kaa'u ta'e na rabaa jira kumalee takkaan dhayin hangatiin baaboo bareeddu. Bakka bashannanaa istaraa maarree kan deemu xabiyaa xiyyaarra bakka hojiin jaaladhu dhugumatti jaaladhu. Maa koo adii kan hojiin baaftu bar hojiin baaftu bar. Wajiin jaaladhu bakka hojiidha bakka namni iyyuu bakka ta'e namni qabu muufadhu xabiyaa xiyyaarra. Bakka hojaa bakka hojaa jette. Koo shamarran teessanii jaalatin nam sadii afurfaa ta'aniitiin gaawaa fa'aa daffatanii deemanii gariin bara bakka adii kaa sirriitti hin beekaa. Ana akkasitti hin jaaladhu wallahi ana immoo dhaqas arabaa wajjin dhaqan dirqama nama dhaqasan achi waan gabbaanii achi dhaqanii as dhaqanii namni ulaataa seenee mana haan dhaqee hindakumaan namaatisa. Natu siin deemanis gaafa riyaadiin dhufe araba rabbii fakkaadhee toobatti deebi'ee akkasii siin deema wallahi. Nenanchi wajjin intini mudiin hin jiraa mire. Koo ati dura wal fakkaataa wal barbaada jennaan ati gara biraa kuttee bar. Beektu rakkinni keessan ta'e. Naafi qabaata wal fakkaataa duuba. Kanaafuu gara faallaa kutte siin jenne barsida akkana gara shabaabaa kana gartee horiin qalbii qabu bakka margi jiidhaan jiru dhaqee butataa bar marga gowwaa. Akka keetii kana baadiyyaatti dhalaa rabbalee suqii maal taata. Akka keetii kana baadiyyaan qofaan irraa fudhatan hodhaabe. Sansalata kana wajjin si dhala. Baatii shanii? Walaa sagalee ol muuda kun. Baadiyyaa irratti si dhala akka keetii kana jaarsa dhaba malee. Duuba sansalata akkamii dhalta nama taatee sansalata akkamii dhalta rabbii jee. Wallah keessa buuftee gaafa murtee galatti.